Odeeffannoo dhimma ajjeechaa artist Soraa waliin wal qabatee odeeffannoo haaraa amma nu ga'eetu jira. Innis akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Hoteelli Ivoolaa yookaan hoteelli guyyaa kaleessaa artist Soraan keessatti ajjeefame jedhamee guutummaa guutuutti amma cufamee akka jiru ragaa qulqulluu nan qaba jechuudha. Abbaan hoteelaa fi hojjettoonni to'annoo jala oolanii akka jiranis dhaga'amee jira jechuudha. Hoteelichi yeroo ammaa kana qaamolee nageenyaan eegamaa jiraachuunis mirkanaa'ee jira. Qorannoo bal'aanis akka gaggeeffamaa jiruu fi hojjettoota hoteela sanaa akkasuma namoota dhimma kana wal qabatan hunda irratti qorannoon gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon achi argame ni mul'isa jira. Intalli Soraa bira turte jedhamte qorannoo cimaadhaaf qaama olaanaatti dabarfamtee akka jirus dhaga'amee jira. Odeeffannoo isheerraa argameenis hordoffii guddaan godhamaa jiraachuun dhaga'ameera. Ogeessonni seeraa namoonni ogummaa isaaniitii teelee akkasuma security fi kan kana fakkaatan keessa jiran dhimma Soraa irratti itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuun ragaa qulqulluun nu ga'ee jira. Dhugaa isaa baasuuf waan danda'ame mara akka gochaa jiran nuuf himaniiru. Qorannoon hospitaalaa fi odeeffannoo hojjettoota hosteelicharraa argame walitti dhufee dhugaa obboleessa keenyaa baasuuf gama hundaan tattaaffiin godhamaa jiru cimee itti fufee akka jiru barameera.